namni maajii hin beekne hin jiru. Marsaa sadaffaa walitti deebinee maajii kana itti godhaa achi ergatti maatii itti godhee ka'een booda maajii namni hin beekne hin jiru. Maajii kana itti gootanii jechuudha. Namni shamarran mana arabaa ta'ee maajii hin beekne hin jiru. Kana yookaan gabshaa tokko yookaan lamatti gootan Itaalii soos jedhu kan yookaan Itaaliin biizaadhaan fayyadamna yeroo hedduu mana kanatti gochuu dhiisuu hin dandeessanii jechuudha. Amma kunoo kanaan furumii galchee jira. Kuni dura maadenjaaniin dura kanatti nammaa jalee namni keessoo sinirra keessa nammaa akkasitti furumii galchee ka'ee siniin jedha. Hojjetan madaamina bira jirti fan sagalee akka waraabuu dhabe. Asii immoo Fadiilaan chiipsii qabdii jechuudha. Baatas hojjetamaa ragaa jamaa baata hojjetamaa chiipsiitti qabda keessa. Tole kana isin agarsiisa maxbaqii moon ilaannaa gaa koshoree kana ilaalinaa. Maxbaqiin mana arabaa laazimii qulqulluu ta'uu qaba maashaallah. Maxbaqiin kullee qulqulluudha. Egaa waan barbaadu hojjetaa jiru malee achitti immoo amma zayitii asirraa qaba. Kun immoo ijoollee mana arabaa jirtan ammas wallaaltan Zahraa jedhama. As keessatti maal inni naqee bagduunisiidha, unqulaaliidha, duqeetiidhuma sa'aadiidha, duqeetii ruuziitii jechuudha. Miilee fi filfil aswadii qaba jechuudha. Kaamoonii qaba. Inzeen kun keessa bu'aa kun keessa bu'ee waliin makamaa jechuudha. Kanatti bicuun gad daqiiqaa 5 ganaffalchiiftanii kaatanii bilchaatu manxaaraata kanatti qeenfattanii bishaan gizeen goskee jedhe amma immoo kanatti naqxanii wal maaytanii kun maal qaba bishaan bagduunisii unqulaalii duqeetii ruuziitii duqeetii boqqollootii fi duqeetii isuma kubusii tolchanu sana raqam waahidii qaba jechuudha. Milee filfil aswad kaamoonii qaba akkasitti wal maaytan jechuudha. Kaameeraa kootti immoo kolfina na jajjabeessaa immoo waan barbaadan immoo isinii fanfida nyaata ayinatii barbaadan yoo isin gaafattanii guyyaa nyaata sana ayinatii sana hojjedhu irraa kaasee isinii fanfidaa jechuudha. Isa nama isin agarsiise immoo kunoo xabbasuu jammareera jechuudha. Zaharicha jechuudha. As keessatti xabbasaara. Kunoo xabbafamuu jammareera. Inni immoo akkasumaan nyaatama. Inni immoo akkuma sanaan nyaatama. Kubusiidhaan nyaatama. Qixxaadhaan jechuudha. Kunoo akkasumatti nyaatama dha. Nan baasee isin agarsiisatti amma xabbafamaara. Egaa Fadiilaan akka kanatti jireenyis akka kanatti mana jaartiin hojjedha. Mana beeksisabaa fi rabbina si haa gargaaru naan jedha. Kun immoo waan ittiin nyaatamudha. Samma hojjetamee fi kana baadiyyaanii sanaan furumii jira waan ittiin nyaatamu. Kubusiin nun jaayizii dhufa. Qaama gizeen hojjedhu sallee isin agarsiisa siniin jedhu. Kunillee zayitiimaan xabbafama yaa jamaa. Yaa jamaa zayitumaan hojii godhama.